Qaammee sadii guyyaa birmadummaa sababeeffachuun marii paanaaliin qaamolee nageenyaa hayyoota hooggansa sadarkaa biroolee fi jiraattota magaalaa Adaamaa hirmaachisee geggeeffame. Sagantaa kabaja bara haarawaa simachuuf qaammee sadii guyyaa birmadummaa mata duree Daneesummaa birmadummaa hunda galeessaaf jedhuun marii paanaalii sadarkaa Oromiyaatti magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Haasawa baga geessanii fi ergaa kan dabarsan hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Jeneraal Abbabaa Garasuu akka jedhanitti biyyi keenya akka hin weeraramnee fi birmadummaa ishee eeguu keessatti qoodni uummata Oromoo ba'aa jiru olaanaa ta'uu ibsuun gama hundaan biyya kana ijaaruu wareegamuu fi hirmaannaa hangafummaa ba'aa ture kana itti fufsiisuu qabna jedhan. Kana malees akkuma birmadummaa ishee eeguun gootonni hedduu aarsaa ta'aa jiran misoomaanis injifannoo dachaan galmeessaa jiru kana uummanni biyya keenyaa deeggaruun dhalootaa dhalootatti dabarsuun tokkummaa ishee eeguun qormaatilee nu qunnamaa jiran kamuu caasaa nageenyaa fi lammiilee biyyattii nageenya isaanii eeguun asiin gaan galateeffatan. Kalees Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gaheen inni qabu gahee guddaadha. Humna namaatiin karaa hundaan beekumsaan, muuziqaadhaan, ispoortiidhaan. Kanaafuu warri har'a carraa argannee biyya kana birmadummaa isii tiksaa jirru keessaaf alaan diinan nutti gamaa jiru qolannee biyya kana birmadummaa isii itti fufsiifnee biyya badhaatuu ijaarree biyya badhaatuu dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf har'a kan carraan nu qaqqabe kun akkuma kaleessa kufanii akaakayyuuf abaabayyuun keenya nutti kennan nus kufnee dhaloota dhufutti akka dabarsinuuf amantaa guddaan qaba. Qaammee sadii guyyaa birmadummaa sababeeffachuun ka'umsa marii paanaaliif ta'u barreeffama dhiyaate keessatti maalummaa biyyaa, maalummaa birmadummaa, gahee gootota Oromoo gumaachan, birmadummaa siyaasaa, birmadummaa dinagdee, birmadummaa dippiloomaasii fi biroo ta'uu ibsameera. Keessattuu biyyi tokko birmadummaa qabdi kan jedhaman yoo daangaa uummataa fi mootummaa qabaattee qofa ta'uu barreeffama dhiyaate keessatti tuqameera. Birmadummaa Itoophiyaa eeguuf ammoo sabaa fi sablammoonni osoo sabaan, amantaan, afaaniin, aadaan gargar osoo waliin qoodiin tokkummaa isaanii cimsuun injifannoo Adawaa irratti gonfatame biyya keenya irra darbee Afrikaa bilisummaa fi birmadummaa isaanii kabachiifatuun akka fakkeenyaatti yeroo hundumaa kan ka'u ta'uu ibsameera. Hirmaattonni tokko tokkos akka jedhanitti barreeffamni marii paanaalii keessatti haala gaariin ibsamuun dhimmoota hawaasni kaasu dhaggeeffachuu, mul'ata biyyattiin qabattee jirtu galmaan ga'uu, tokkummaa cimsuu, qabsaa'ota wareegamanii fi amma jiran galateeffachaa guddina biyyi keenya gama hundaan galmeessaa jirtu tumsuun duudhaa keenya ganamaatti deebi'uun birmadummaa biyya keenyaaf yeroo waltumsinuu qabnu amma jedhan. Biyyi kun kiyyaa isii malee filannoo biraa hin qabu. Dhaloota jedhu kan dhaachisuu dandeenyu wal fakkaannee qixa raayyaan ittisa biyyaa lubbuu isaa wareega kaffaluuf deemsanitti nuni warri duubarra jedhu. Qonnaan bulaan, haawwaliin, dargaggeessi hundi keenya qixa sanitti lubbuurra hamma lubbuutti kaffaluudhaaf dhaabbachuutu nurra jiraata. Utuu wanti keessoo keenyaa kun guutummaa guutuutti qulqulluu ta'ee wal shakkuu baannee wal amannee wal hamachuu baannee utuu walitti himnee waa hundumaa daguugnee fixannee biyya keenya ceesisnee eessaaf eessa adeemna kan jedhu sirriitti ilaaluu qabna jechaadha. Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu nuun jedhaa turani. Akka biyya bulchinullee agarre, akka biyyattii ta'e namni soomsifnullee argisiifne, akka biyyattii ta'e naaf yaannullee argisiifne. Yaanaan Afayyaayii Caffee Oromiyaa obbo Eliyaas Uummataa akka jedhanitti uummanni Oromoo waggaa 150 oliif gaafataa ture deebii argachuun riifoormii garaagaraa gaggeeffame as hojiilee pirojektoota gaachana sirnaa ijaaruun nageenya isaanii eeggachaa jiraachuu, mana murtii aadaa, tajaajila lammummaa, buusaa gonofaa fi birootiin waggoota 3 darban keessatti hojjetameen hawaasa fayyadamoo taasisaa jiraachuu ibsan. Akka biyyaa fi naannootti nageenya waaraa mirkaneessuuf humnoota karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuu wirxeeffachaa jiru. Gonkumaa bu'uura heera biyyattiin kan ayyamu waan hin taaneef karaa marii fi marabbaan furmaata argachaa kan deemu ta'uu ibsan. Kanaaf dippiloomaasiitiin isa ta'u jalqaba gara aangootti erga dhufanii kaasanii kan ittiin Nobel Prize kan ittiin taane hojii gurguddaan dhimmoota ollaa wajjin zeegaa takkoor dippiloomaasii jedhamee hojiin hojjetame hojii gurguddaadha. Kun Itoophiyaa bakka isheen jirtuuti addunyaatti kan beeksisee jechuun hin danda'amu. Wheat Revolution jedhamee qamadii irratti wanti jalqabame biyyoonni hedduun kan ittiin milkaa'in waggaa 2-3 keessatti kan ittiin milkaa'ame biyya alaatii galchuun hafe sila dokumentii keessatti ka'eera. Kuni yeroo dubbannu salphaa fakkaata. Kana murteessanii itti adeemanii hojiirra oolchuun baay'ee cimaadha. Dhiibbaan adda addaa isa alaa duwwaatu hin ta'in biyyuma keessaayyuu kana kan mormu hedduutu ture.
dhuguma danda'amaayi akka inni danda'amus agarreerra jechuudha. Sadattaansees inisheetivoota adda addaa bocamanii hojii hojjetamanii bu'aan itti dhufe tokko lama sadii jennee of harkaa qabnu lakkaa'uu dandeenya jechuudha.